Sanra dabara talammaatti jaa. Talammaa lamman dhugatti nama biyya tana kasaararraa oolche. An gaafa inni ol ba'ee amma duras dubbadheen jira gaafa inni ol ba'ee gooftaan keenya ummata sabboonummaan Oromoo gaasa qabsooti gaafa inni jeen rafee bule. Anan gam beekutti waliinis saasee ejjennoonni qabu sirriitti hin beeka. Lamman amaanaa teessan hin nyaanne Oromoo hin ganne hanga ammaatti. Profeesar kompiitara kiyya sangamma homaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Yoo akka kiyyattis feesbuuk irra maxxansuu baate bikka gaarii Oromoodhaaf kaa'ee jira. An abbaa gadaatti hin kenne beeksisatti miti. Abbaa gadaatiis kenne. Allammaanii nama amaanaa teessan hangammaa hin nyaanne gara fuuldurallee hin nyaanne warri immoo isa afaan qabu barbaadan miliyoonaa isa duuba jira. Lammaan har'aas borus gaafa Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf ta'a ni buusaas waan dandeettii isaa beekumsa isaa keessa nusa takka hin fayyadamne nuti. Maaliif hin gajjimsa? Laal shira tokko deemu jira biyya tanatti. Jallaa keenyaa fi warri kun wal ta'anii sabboontota Oromoo doorsisuu barbaadan, maqaa balleessuu barbaadan, xureessuu barbaadan, abadan hin ta'u sun hin abadan. We will never surrender kanatti. Kanaafuu obboleeyyan keenya waan akkasii yaaluun dhagaa baatii sagalit dhalanne 99 miti. Nuti Elemogiltuuti irraa hafne, Taaddasaa Birruuti irraa hafne, Baarootumsaati irraa hafne. Duuti isaan fudhatte nu bika geessisu hin qabdu. Yoo dhumne isaanuma jannatatti dabalamna malee Oromoo hin gannu hin gurgurru jechuudha. Kanaafuu abshira qaallichi gabaabaan sun hedduun haasa'u beektaa hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Yeroo gabaabaatti lakkaa'ee akka isinitti hin deebi'u shakkiin qabu hangasii obsaaf jaalalaaf kabajaan keessan haa turun jaa nageenya tura. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork mariin hoggansii sadarkaa olaanoo koongiransii federaalistii Oromoo hawaasa Harargee Baatii fi naannoo Harariitii wajjin taasisaa ture kan isin biraan geenye kanumaan raawwateeti jira. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isinii wajjin ture Uudii Muusaatii ogeessa kaameraatii fi idiitara keenya Naasir Obbo wajjin ta'uun qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna.